Kun barnoota qubee afaan Oromooti. Akkaawuntii kana sabiskiraayib gochuun hin dagatinaa. Viidiyoo keenya darbe keessatti akkaataa sagaleen dheeraa fi sagaleen gabaabaan itti uumaman ilaallee turre. Sagalee dheeraan yookaan immoo sagalee gabaabaan qubeewwan dubbachiistuu afaan Oromoo irratti hundaa'uudhaan kan uumamanidha. Sagalee gabaabaan kan jennu qubeen dubbachiistuun gaafa tokko taate barreeffamtu sagalee gabaabaa nuuf kenna jechuudha. Qubee dubbachiistuun tokko si'a lama gaafa barreeffame immoo sagalee dheeraa nuuf kenna jechuudha. Har'a immoo jechoota sagalee dheeraa irraa uumamanii fi jechoota sagalee gabaabaa irraa uumaman ilaalla jechuudha. Sana dura jecha jechuun maali kan jedhu waliin haa ilaallu. Jecha jechuun walitti dhufeenya yookaan immoo walitti daamuu sagaleewwanii ta'ee kan hiika nuuf kennu jechuudha. Jecha jechuun isa kana jechuudha. Jechi kunis sagalee dheeraarraa yookaan immoo sagalee gabaabaarraa uumamuu danda'a. Fakkeenyaaf jechoota sagalee gabaabaarraa uumaman gaafa laallu asitti qubee dubbachiistuun kuni tokko gabaabaadha jechuudha. Asittis qubee dubbachiistuun tokko gabaabaadha jechuudha. Kanaafuu bira sagalee gabaabaadhaan dubbanna jechuudha. Inni kun bira jedha. Lama, nama, mana, muka, kuma, quba, jira, cabe, mure, kute, cire, tasa, gara, bara, tare, ture, bare, lola, gore, dhufe. Kunniin fi kan kana fakkaatan sagalee gabaabaarraa jechoota uumamanidha jechuudha. Amma immoo jechoota sagalee dheeraarraa uumaman haa ilaallu. Jechoonni tokko sagalee dheeraarraa uumame kan jennu qubeen dubbachiistuu tokko si'a lama gaafa barreeffamu. Qubeen dubbachiistuu tokko si'a lama gaafa barreeffamu jechuudha. Fakkeenyaaf asitti O tokko walitti O lama walitti aanee waan barreeffameef sagalee dheeraa nuuf kenna jechuudha. Asittis akkasuma si'a lama waan barreeffameef sagalee dheeraa nuuf kenna jechuudha. Fakkeenyaaf lookoo, daamaa, gooroo, diimaa, dheeraa, raaree, suuqii, jooraa, dhaabaa, loomii, gaalee, gaarii, raafuu. Isaan kanneen jechuudha. Kunneen jechoota sagalee dheeraarraa ijaaramanidha jechuudha. Gabaabumatti jechi tokko sagalee dheeraarraa ijaarame yookaan sagalee gabaabaarraa ijaarame jennee addaan baasuudhaaf inni sagalee gabaabaarraa ijaaramu qubee dubbachiistuu takkaan barreeffama jechuudha. Yookaan immoo gaafa dubbannu dubbii afaan keenyatti irratti ni gabaabbata jechuudha. Fakkeenyaaf bira gaafa jennu gabaabaadha jechuudha. Jecha kana dafnee xumurra. Sagalee dheeraarraa kan ijaaramu immoo qilleensi somba keenyarraa ba'u ni dheerata jechuudha. Fakkeenyaaf isa lookoo jedhu kana gaafa laallu lookoo ni dheerata jechuudha. Daamaa gaafa jennus akkasuma ni dheerata.
Kanaaf warreen kun jechoota sagalee gabaabaa fi jechoota sagalee dheeraa irraa uumaman jennee ilaaluu ni dandeenya jechuudha.